أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أياما معدودات جتون قيو ولا كامتو تاتي سنرت مرتيفة مسومنية قيو ونملا كامتو تاتي قيا واتيكو جتو ديما فمن كان نمنتي منكم سنرى مريضا وكوستا نمنتي ولا سفري يقيم الطور خجراته فعدة من أيام أخرى baatiiwwan biraarraa lakkaawwachuudhaatiitu isarra jiraa jechuudha. Min ayyaamin ukhara jechuun baatiiwwan biraa jechuudha. Yookiin guyyoowwan biraa baatii ramadaanaa tana keessa kan ta'in jechuudha. Baatiiwwan biraarraa lakkaawwatuutu isarra jiraa. Wa'ala alladhiina yutiiquunahu fidyatun warra soomana danda'an irratti ni jira. Fidyatun jechuun kafaltiidhaatiitu irra jira. Ta'aamu miskiinin jechuun hiyyeessa nyaachisuudhaatiitu irra jiraaya. Duuba soomanuma osoo danda'aniitu yoo dhiisan jechuudha. Kun imma jalqaba amantiidhaati gaafa jalqabaati jechuudha. Jalqaba duraan soomanuma odoo dandeessuu soomanuma fardii kana dhiiftee muddii kafaluu ni dandeessaa jedhan. Dhiiftee bakka bu'aasaa kafaluu ni dandeessaa jechuudha. Kun imma shaaramee jira jechuudha magaa. Huduuda nama dandayuutiin shaaramee jira jedhaniini. Maaltu shaaramee dhiiroo isa kana? Faman shahida minkumu shaara falyasumu. Namni baatii ramadaanaa biyya jiraate haa soomanuu jechuu saniitiitu shaaree jedhan. Yookiin innummaanuu eenyu keessa dubbatame warra cinqiidhaa wajjin danda'u jechuudha. Maal jennee fasarra oggis wa'ala alladhiina yutiiquunahu ma'al mashaqqati jechuudha. Warra cinqiidhaa wajjin danda'an irratti mee eenyu faadha kuni jaarsa dulloomee fi akkasuma ammaasiis jaartii turtee fi akkasuma ammaasiis dhukkubsataa maal ta'e jechuudha. Dhukkubsataa duraanuu dubbanne. Faman kaana minkum mariidan oo alaa safarii jennee dubbanne jechuudha duraanuu. Ammaasiis dubartii garaa qabdu ta lubbuu ofirra sodaatte yookiin ilmoo ofirratti. Dubartii hoosiftummaasiis ta lubbuu ofirra sodaatte yookiin ilmoo ofirratti sodaatte jechuudha. Cinqii wajjin ni dandeessi immoo isiin tunis jara san keessa buutee jedhaniini. Kana taanaan hoggaa san hin shaaramnee jechuuf deemne jechuudha baramma. Faman taxawwaa jechuun namni tola oole khayran jechuun toltuu tola ooleetuma nyaata nyaachuu san ka heddummeessee kenne jechuun magaa. Fawwa khayrun lahu jechuun isumaaf gaariidha. Waan tasuumuu khayrun lakum ammoo soomanii dhaatiitu irra isinii caalaa jechuudha. Osoo dandeessanuu soomana dhiiftanii muddii kennuurra soomanuutiitu irra isinii caala in kuntum ta'lamuun waan irra isinii caalu yoo beeytayya. Maal jedhuuba rabbiin garagalee mee baatiin ramadaanaa dhuga soomanni isin irratti murteeffame malee baatii akkam akka ta'e ji'a akkam akka ta'e nuuf hin himne jechuu duraan amma. Shaaruu ramadaana jechuun baatii ramadaan alladhii unzila fiil quraanu baatiidha quraanni keessa buufame jechuudha. Shaaru jechiju baatii jechuudha. Ramadaan qajuumoo moggaasa baatii saniiti jechuudha magaa. Jechi ramadaan ju'ee isarraa dhufe maaquuzu mina ramdaa'ijan yaani harra jechuun oowwarraa fuudhame jechuudha. Saniifuu biyyoota arabaa keessatti soomanni kuni baatiin gartee ramadaana jaamtu gizee hoo'aa taanaan ramadaana jaanii moggaafatan jechuudha isaan. Maaliif maal jemmoo Dr. Zakir bakka tanarratti Ramadaan jechuun hoo'a jaamee fassaramuun isaa jechuudha. Akka hoo'ii sibiila boca feetetti hoggaa jijjiirrachuu feete hoo'a fayyadamtee waan feetetti ka jijjiirtu. Baatii ramadaanaa ta'a isaa muslimtoonni namni xabiyaa fokkattu yookiin haala badaa qabu namni maatiis amala badaa qabu baatii tana keessa firraa jijjiiruu ni dandayaa jechuudha janga. Baatii 11 keessa jallatee ka dhufe baatii ramadaanaa kana keessatti akkuma qaceelu akkuma boca fedhetti namni hoo'aan waan fedhe boca fedhe deeffachuu danda'u san kunis akkas ta'uu danda'a. Alladhii unzila fiil quraanu baatii ramadaanaa baatii da quraanni keessa buufame
eeysarraa dhiiroo samii addunyaadhaa tanatti gadi buufame jechuudha. Beeytal Izzaa bakka jaamutti gadi buufame quraanni mankuusa isaa san keessa kaayame jechuudha. Lawhul mahfuuzirraa gara samii tokkoffaa kanatti gadi buufame jechuun magaabatii ramadaanaa keessa. Hudan linnaasi nama qaceelchuudhaaf jecha wabayyinaati minal hudaa qaceelloorraa nama adda baasuudhaaf jecha wal furqaani akkasuma maatii haqaa fi dhugaadhaa fi dhara adda baasuudhaaf jechuudha. Wanni quraanni buufameef maali? Nama qaceelchuu akkasuma maatii qaceelloo namaa ibsuu akkasuma maatii dhugaa fi dhara adda baasuudhaaf jechuudha. Saniifuu faman shaydaan namni biyya jiraate minkum isinirraa ashaara baatii reefu dubbanne san baatii ramadaanaa san namni biyya jiraate imaltuu kan jirre jechuuf deemna. Yoo feete immoo faman shayda namni arke jechuudha. Minkum isinirraa ashaara baatii ramadaanaa san namni arke falyasumu haa soomanuu jechuudha. Kan arkinnoo duubani soomanamoon soomanuu kunimmaa arkuun abaduu sharxiidha. Namnummaan tokko arkuu sunuma soomanan maalirraa beeyna? Hadiisota biraarraa beeyna jechuudha. Ergamaan maal jemee hadiisa biraa keessatti soomuu liruuyatti waaftiruu liruuyaa je arkaa soomanaati arkaa furaa je baatii ramadaana fuudhuudhaaf jecha baatii ramadaana arkaa jeeni ammaasiisi ramadaana fuudhuudhaaf jecha baatii shawwaan arkaa jechuudha. Saniifuu namni cuftiree arkuu shartii daaree lakki hadiisa Abdallaa Umar keetti maal je Abdallaa Umar gurbaan tokko dhufee ergama rabbii biratti baatiidhaan arke jee ragaa bahe kana duubaree ati shaadaani jettaa'ee ani ergamaa ta'uu ni beeytaa'ee saniifuu ganda keessa labsaa jee jangaa ergamaan ayis boru akka soomanaan oolan aborummaasiis akka soomanan ta'in bakka baatii taayyoo taates jechuudha. Saniifuu namni tokko yoo dhufee ragaa bees ni geeysii jechuudha. Baatii ramadaanaa ragaa ba'uu keessatti nam tokko bichaaf gayaa nam lama shartiidhaa miti jaan bakka biraatti immoo wastashiiduu shahiideyni jaammagaa wantoota biraa keessatti ragaa nama lamaatiitu shartiidhaa jaan yoo dubartoota taate dubartiin takka fuudhamtu lama ta'uu qabdi jechuudha. Keessaa waa'ee zinaafaa keessatti zinaa nama tokko irratti mirkaneessuudhaaf namni afur ragaa ba'uu qaba jechuudha. Dhiira lama dhiirti afur ragaa ba'uu qabdi yookiin kaan dhiira lamaa fi dubartoonni afur jechuudha. Bakka dhiira tanaan maasis lamaan baay'isi dubartoonni hanqisu ragaa ba'uu qabaa jechuun magaa. Wanti keessatti ragaan nama tokkoo fuudhamtu baatii ramadaanaatii fi wantoota takkaa jira jechuun maga. Fakkeenyaaf nama tokko isaa miidhamee akka maletti tumamee ciisu yoonii fi garree namtichuma san gaafannee kuma ergamaan alayhi salaatu wassalaami intala gurbaa yahudaadhaa tokko dhagaa isii jala jiru gubbaarra maasii isii dhagaa biraatiin fidee walirra cafaqe mataa. Isii tana biratti eenyu sijjeese jennaan intalli dubbachuu hin dandeessu. Abalumoo jaaniin lakkaawan kanamma odoo dubbatanuu yahudiisota tokko dubbannaan maal jette qaallittiin akkasiin mataa lulte jechuudhaaf achumarraa kaanii gurbaa san raguma isii takkittiisaniitiin gurbaa dhaqanii qaban seetu jeesee miti akkana godhee miti ana jeefirra masakkare jechuudha inninis bakki ragaan nam tokkootti fuudhamtu bakka waa xiqqisho yoo lakkooyte amma sun baatiin ramadaanaa keetti nama tokkoo qeebalamaa jaan jechuudha. Saniifuu ijaan arkuun qofti shartee miti namni biraa yoo himee sun mataati abaduummoo maxlayni tokko ta'uu qabaa jaan ragaan nama kanaa fuudhamuudhaaf jechuun gartee baatii yoo jiini dhalachuudhaaf kana keessatti jarri qumbiitti wal dhufuu qabdi jechuudha. Yooma fakkeenyaaf biyyoota bahinsee aduudhaa keessa wal dhabu yoo taate asii fi Ameerikaa faaya taate immoo ragaa namni Ameerikaa baheef jecha nuti asiin soomannu jechuudha. Ragaa nuti asii baanee jecha warri Ameerikaatis soomana hin qeebaluu jechuuf deemnaa dhiiroo maxlayni tokko ta'uu qabaa jaanu lamaa'onni jechuudha. Xiqqoo wal dhabbii yoo jiraatte laalamuu qabdi jechuun meetummaan sunuu jechuudha. Amma duuba asii fi Ameerikaa jidduu yeroodhaan wal dhabna malee guyyaadhaa fi fakkeenyaaf amma sa'a 24 wal dhabbiin jidduu teenya ni jirti hin jirtu. Duuba maxlaa maaltu shartii godhee isii tana kajuu ulamaa'ota irraa hanquma tokko hojjaa yoo kan abaduu halkanii fi guyyaa garaagarummaan jiraatu taate ragaa warra biyya sanii malee ka biyya biraatiif hin qeebalamu jechuu nuti fi suudii nama fakkeenyaaf maxlayni keenya tokko jechuudha. Aduun bakka takkaa nuu baati bakka takkaa nuu seenti xiqquma garaagarummaa yeroo garii fiddi malee jechuudha. Sunis laalamuu qabdii jaanu lamaa'onni maxlayni. Waman kaana namni ta'e mariidan dhukkubsataa namni ta'e yoo alaa safarii yookiin maltuurra ka jiraate
فعدة جتشون لك فعليه عدة جتشورا مبتدا نزف خبرو جانيني خبر ساقة مجرى فعليه سرت درك أمجي عدة جتشون لك وتوتو سر جرا من أيام أخرى باتي لي برار جتشورا أيام جتشو جوخنا ما كنت كسوال منين جدا مال جتشو ديمنا تفسير بالمراد باتو وان برا جتشو من أيام أخرى قيوتا برار جتشو ودون تين باتي لي برا خيسا جتشورا فكينا فما باتي رمضان خيسا رمضان ما أمد يفتي رمضان ما كان خيسان قدا باسان انتاتو جتشو باتي برا تيجي ووق أبدا جاء برا توق أبدي جتشو ديمنا يريد الله بكم اليسر ربي الله فنتي دي سنين جالة ولا يريد بكم إسنين انفدوا الأسرة إنكي إسنين انفدوا جتشو مربية سنيفو odoo rakkina keessa jirtanuu dhukkubni odoo isin jiru imaltuu odoo jirtanuu soomana isiniin hin ji'uu jechuudha. Amma duuba imaltuu keessa soomanuun inumaa hin jirtu jechuuf deema. Lakkii kuni ruqsaadha. Fa'alee hin jenne fa'iddatuniin fa'alee iddatu lakkaawwatuutu isarra jira. Hoggaa jiru akka waan soomanuun gartee gaa haraamii fakkeessa jechuudha. Akka waan inumaa dhiisuun dirqamaa fakkeessa. Kuni hadiisota biraarraa beeknee ruqsaadha. namni immoo dandeettiin hin qaba jechuuf beekee soomanuus ni dandaya abaduu immoo dhiisuutu irra caalaa jechuma yeroo imaltuu jiru sayya yuridullahu bikumul yusra rabbi la finti isinin feda wala yuridu bikumul usra kinki isinin fedu rabbini walitukmilu liddata amma illa daqun lamatti ta'lila janin walitukmilu akka guutatanii fi al iddata jechun lakkoota ka guutatanii fi fa'iddatun je'ee jechuudha. Lakkaawwatuutu irra jira wanni lakkaawwatu isinirra jira je'eef akka lakkoota guutaniif jechuudha. Liqii rabbii yookiin deeyni rabbii kafirraa galchitaniif jechuudha. Walitukabbirullaha akka rabbi guddiftaniif maasis min ayyaamin ukhara wanni je'eef jechuun mala. Guyyaa idaa faa kan soomanne jechuuf deema dhoorkaadha. Guyyaa idaa Allahu akbar jettanii achi booda garagaltanii ka soomantanii jechuuf akkas isiniin jemma. Walitukabbirullaha jechuun akka rabbi guddiftanii fi guyyaa idaaya alaamaa adaakum jechuun waan inni isin qaceelcheefiya alaantum maal jaaniini ta'liliyyaa jaaniin jechuudha. Limaa hadaakum li'ajli hidaayatikum jechuudha. li'ajli hidaayatikum jechuun waan inni isin qaceelcheef jecha akka rabbi guddiftanii fi ولعلكم تشكرون أنك ربي قالتهم فتني في الماسيسية ولعلكم تشكرون أنك ربي قالتهم فتني كان يتني قد ربيني إذا قالتهم فتون تلك مجايا إمالتون إتي صومنا فرنتون أنكم تكاجي جورا تنمال الرقابة إمالتو جيمي لفتي إمالتو جانتكا هنكم مفكين أنا متوقع قاديمي Arabi yanjiru biyya sana keessa jiru imaltuu deeme hanqa jaan takka jechuudha. Guyyaa tokkoo fi lamaa sodoon ta'in hankuma namtichi yoonii fi soomanni isarra jabaatu takka jechuun imaltuu jechuun. Amna guyyaa kudhaniiti sodoon ta'in amna baatiiti sodoon ta'in guyyaa tokkos jennee muruu sodoon ta'in guyyaa lamaa sodoon ta'in qixuma namtichi bakka imaltuu je'ee deemu sinqii fudhateeti deemu takka jechuudha. Bakkuma deemee mana isaatti galuun dhaqqabne takka jechumaaf deemne jechuun magaa. Nuyi wanni kun nuni ati gizee soomanaan galtaa hin baastaysa. Soomana gizee kara biyyaa deemu jiraatte amma ati soomana fuutee biyya deemta. Uma ni dandeeysa san. Imaltuuni jaamti immatuuni kara jirta warri keessan echisee gujjira. Kaasii immoo meeshaa si kennee si geggeeyse. Saniifuu kun imaltuuni jaama akkuma aadaattu jechuudha. Ni dandeeysa furtee baatii biraarraa lakkaawwattee soomanuus dandeeysa. Ammoo makiinaarra teeysa gaayitii yoo soomanuun hin danda'amaatii mijettees ni dandeeysa sun. Nama biraa kafuru yoo garte immoo kanaa ta'etti hin dubbatin. وإذا سألك يجون وقاتي قافة يا إرقما خيج عبادي قبروتن كي وقاتي قافة يا عني يجو وايتي جرى وقاتي قافة نية فإني قريب فقل جئ جيتشورا مقول لقول مازوف جان مقول قولي قتميت جيتشورا ريبورتي تهي مالتي جيتشوما جيتشسون الراقة مي جيتشورا فقل جئتي إني قريب أني إيهو أجئيني اتناهي جيم ربين
sababiin irratti aanni kun buute na gurbaa warra tiifattee tokkootiitu ergama dhufee jechuudha aqariibu rabbunaa je rabbiin keenya kun dhiyoodha mookkamii fanunaajii jechuun suuta hasaasneetitti himannaa jechuudha waan nu dhibe am ba'iidun jechuun moonurraa fagoodha fanunaadii jechuun gurra lamaan qabanneetitti iyyinaa jeejan yoo nurraa fagoo taatetti lallabnaa yoo nu bira taate immoo suutatti hasaasneetti himannaa jennaan sababaa sanitti rabbiin maal je gabrootni kiyya waa'ee kiyyarraa waggaati gaafatan faqul jatinaa jiiniinni qariibun ani dhiyoodha jiiniya ujiibu jechuun niin owwaadha da'wata daa'i jechuun waamicha nama na yaammate izaa da'aani hoggaa inni na yaammate jalaa hin owwaadhaaya sharxii jirammoo ani isa jalaa owwaachuuf kadhaasaa san isaa qeebaluuf falyastajiibuu li jechuun isaan isaanaa owwaatanii je jalqaba isaan ammoo na owwaachuu qaban je dura walyuuminuu bi jechuun aanatti amananii maasiifiya la'allahum yarshuduuna jechuun akka qaceelaniifiya yoo qaceelloo qabaatan malee kadhummaan isaanii sunuunatti hin toltu jechuuf deema jechuudha rabbiin kadhaa isaanii qeebaluuf maal ta'uu qaban isaan jalqaba ajaja kiyyanaa fudhachuu qaban akkasuma maasis natti amanuu qaban waan biraa natti qindeessuu qabani amma edaa rabbiin keenya nutti dhihoodhaa jechuudha duubaree rabbiin dhihoodha hoggaa jennu arrahmaan wala arshis tawaajee jechuudha ayata biraa keessatti rahmaan arshii irra jiraa je kunis amma kana jeetti dhihoodha je wanaanu aqrabu ilayhi min hablil wariidi je kanu nuti gara saatti dhihoodhaa hidda dhamaarra je jechuudha inumaa hidda dhamaarra naatu isaanitti dhihoodhaa je wawwa maakum eeynamaa kuntum jemmaas rabbiin bakkuma isin jirtan hundattuu isinii wajjiin jiraa jechuudha duuba ore beekumsa isaatiin nu wajji jiraa wanni isa jalaa dhokatun jirtuuya dhageettii isaatiin nu wajji jiraa arshumaa ol jiraachuu isaatiin wajjiin jechuudha saniifuu achumarraa dhaga'e ji'inimma isarratti ulfaatu ka keenya kanatti jechumma dhageettiin isaatii fi teenya takkaa miti makhluuqaa wajjiin waliin fakkaatu jechumma gaa ayyaada وهلا لكم جتوني سني فلال قدمه ليلة الصيام يجون هالكن بجاني صومنا ليلة الصيام هالكن صومنا نيودون تين ليلة الصيام يجون هالكن بجاني صومنا إسني فلال قدمه الرفث إلى نسائكم دبرتوتا خيسا يوخي ورا خيسا في وجه رفسون جتودا الرفث يجون إدعمون إلى نسائكم ورا خيسا نتي إدعمون جتودا warreen keessanitti idaamuun isinii falaal godhameeya maaliif jennaan humna libaasun lakum isaan sun isiniif akka uffataati jechuudha libaasun jemma tashbiihun baliighun jaaniini fakkeessu hongagayaa ta'e jechuudha meeshaa silaattiin fakkeessan irraa fuudhemma hunna ka libaasin lakum jechuu sila kasimi saniifumma hunna libaasun lakum isaan sun isiniif kafana jemma rabbiin waantum libaasun lahunna isinis isaaniif kafana jechuudha huccuu teessanii isaanii isinis huccuu isaaniitii jechuudha abbaa fi huccuun bakka addaan dhaqan hin qaban jechuudha saniifuu soomanni isin addan baasu maa soomanaatu seene jettanii warra keessanirraa hurrumatti hin galinaa jemma rabbiin saniifuu halkan wajji jiraachuu dandeessan wal arda farashinaa jemma alima allahu jechuun rabbiin ni beeke annakum kuntum taqtaanuuna anfusakum isiniin kun ka lubbuu teessan خداتن يوخي خلبو تيسن أمني تاتن جتشو بخيتي أما لا كنتم تاتن تختانون أنفسكم خلبو خيسن أمني جتشو دا ونرتي كان جيف مالي جلق أبا غافة درا غافة جلق أبا صومني خراغو دا مجتشو دا مال قد ترنجان هل كان خيسا ورفيتي دامون إيغم فكين نعف nyaata nyaate booda warra keetitti idaamuun hin ta'u jaan halkan gaafa duraa dhoorkamanii turan jechuudha eega rafan booda hirriba booda lafaa qaatee warratti idaamuun hin jirtu dhugaadha saniifuu bakka tanatti ummanni cinqaman namni dafee faa rafa dadhabbii waan soomanaan ooleef jecha ka'ee rafaa eega rafe booda warratti idaamuu hin danda'u jechuudha kana keessa namoonni gariin girgiraawan jechuudha eega takkitti rafan ammaasiisi lafaa qaanii nyaachuun isin dhoorkame jaanii saniifuu maasirratti warri keessan Umar ibn Khattab fa'aa jaan Umarii jara san keessanii jira ka'ee guyya tokko warra saatti idaame jechuudha innis eegumatti idaame booda yaadate saniifuu wanni kun ummata rajabaatte gartee jee rabbiin irraa shaaree isii jalqabaa san jechuudha eega raftan boodaas warratti idaamu
ندن ديسني أهل لكم ليلة الصيام جمّة halkan so silaa guyyaan isaa soomanaa guutumattu isinii falaalii warra keeysanitti hidhamuun je alimallahu rabbiin beekeeti annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum isinummaan kunuu lubbuu teeysan ifin dandeeysanii beekeeti fataaba alaykum jechuun isinii karaa deebi'ee wa afaa ankum jechuun dhiifama isinii godhee irra isinii dabree jechuudha waan duraan jeesan isinirraa shaaruuf deema jechuun mala fal'aana jechuun ganaa jeemma fal'aana jechuun asiin booda ganaa baashiruhunna jechuun warra keeysanitti hidhama warra keeysanii wajjin jiraadhaaya wabtaquu jechuun barbaaddadha maa kataballahu lakum waan rabbiin isinii murteeyse jechuudha walit dhufeenya keeysan keeysatti ilmoo rabbiin isinii murteeyse barbaaddadhaa jemma saniifuu waan rabbiin isinii murteeyse barbaaddadhaadha ni dandeeysanii wabtaquu jechuun barbaaddadha maa kataballahu lakum leeylatul qadriirraa jechuu jaan takkaayis waan rabbiin isinii murteeyse leeylatul qadrii abaduun irraanfatinaa jechuudha halkan leeylatul qadrii jimaa'in akkan dabarsine jemma saniifuu warruma jala bultanii sanumaan akka yeroon isinittin kunne maal ta'uu qabdan lafaa kaatanii waa'ee leeylatul qadriitiis yaadattanii barbaaddachuu qabdanii ibaadaa godhuudhaanii wakuluu washrabuu nyaadhaa dhuga akka duraanii sanii mi'ee garaftan booda wilii nyaachuun hin ta'u wanni jiru sun hafte jechuudha wakuluu washrabuu nyaadhaa dhuga hattaa yatabayyana lakum hanqa isinii daba'utti alkhaytul abyadu jechuun jibriin adiin qajjiifni adiin alkhaytul aswadu jechuun kirriin adiin min alkhaytil aswadi jechuun qajjiisa gurraacharraaya min alkhaytil aswadi jibrii gurraacharraayeeyya jibriin adii fi gurraattiin hanqa isinii dabaatutti je gariin akkanuma fudhateeti jibrii miilatti hidhatee taa'ee seetuma lulluuqata jaanusee lulluuqannaa waan jirtu gaafa tokkotti jenna saniifumma jibriin gurraattii fi adiin addanaa baatu jeettaa jechuudha alaan beekee aduun ba'u jirti minal fajri jemma rabbiin goggogi isiniin galtu edaa dubbiin je minal fajri jechuun fajrii irraa kata'e jechuun magaa jibriin adiin sun saniifuu ifni halkaniitii fi dukkantii halkaniitii fi ifni guyyaa hanqa isinii daba'utti jechuuf deema jechuudha saniifuu fajra saadiqam qabahutti nyaadhaa dhugaa jee jechuudha rabbiin adii jibnuwaatiin faana ana jee namni akkasitti jibrii miilatti hidhatee taa'aa ture jemma saniifuu minal fajriin kophuma samiirraa kololaattee buute jaabarinuma bakka isiin numaa'uu kophatti aayataa dhiiroo duuba minal fajrii bichaa samiirraa bu'ee jaan shariin waan ajaa'iba si godhu akkasuma hoggaanu qaraayitanii akkasuma jaaniini minal fajriin eega dubbiin isaan dhibdee namoonni gariin akkasitti jibrii adii fi gurraatti wal bira kaayatee taa'uu ture jechuudha bakki tun adda isinii ba'uu qabdii minal fajrii je qajjiifni adiin suni jibrii yookiin kirriin adiin hambaanu ifa guyyaati jechuudha summaatiin musiyaama jechuun eeganaa soomana walitti dhaabaa jeega ilallee jechuun hanqalkaniiti dammurinaadhaati walitti dhaabaa jeeyya summaatiin mu jechuun eeganaa guuta asiyaama jechuun soomana guutaa je ilallee jechuun hanqalkaniiti soomana walitti dhaabaa dammurinaadhaaya takka qofatanii isinii himu jemmaas rabbiin walaa tubaashiruunna warra keeysanitti ni daaminaadha waantumaa kifuuna fil masaajidi odoo masjida keeysa tattaa'u jirtanuu jechuudha itikaafa eega seentan booda achi baatanii warra keeysanitti ni daaminaa jechuudha masjida keetti warratti ni daaminaa jechuuf hin deemumma walaa tubaashiruunna jechuun isaanitti maxxaninaa waantumaa kifuuna fil masaajidiin odoo masjida keeysa taa'aa jirtanuu jechuudha hin maxxaninaa odoon ta'in bakka tanatti wanni inni irraa fedhe jimaa'ii dhorku jira jechuudha maalirra dhaabbanne hadiisa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaami ayyo aishaan maal jette ergamaan rabbi mataa isaanatti gabbaafata jette masjida keeysa gabbaafateetiin ani mataa isaanarra kaayyataa jette jechuudha fa'urajjiluu kasittiin rifeensa isaanii filaafi jette itikaafa jiran ammoo yeroo san duuba namni itikaafa jiru garii qaama isaatiin gabbayee warra saarra yoonii fi taa'e sanii jecha soomanni isaan baduu itikaafni isaa humaan ta'uu jechuuf deemna jechuudha saniifuu walaa tubaashiruunnaan qaamaan akka isaanitti hin buune jechuu odoon ta'in laa tujaami'uuhunna isaanitti ni daaminaadha waantumaa kifuuna fil masaajidiin
ala masjida keessa itikaafa teessanii jirtaniin edaanuu masjida odoo jiru yoo deemee jimaa'ii hojjete warra saatti yoo wal qunnamtii saalaa adeemsise itikaafni bade jechuuf deema jechuudha. tilka wuduudullaahi isin arma walitti himne tuni shari'aa rabbiiti falaa taqrabuuhaa daangaa rabbiiti falaa taqrabuuhaa itittin bu'inaa je falaa taqrabuuhaa jechuun itittin dhihaatinaa je waan akkanaa kadhaalika jechuun akkanatti yubayyinullahu lakum isinii dabaasa rabbiini آياتي شريعة كانت الدباسة للناس يجون ما فكت الدباسة لعلهم يتقون نكيسان إيجتنيف أكانت دانقا الدباسة جاية تنيفو بكا وجدشون قمنو في بكا وجدشون قمنو عند ربنا كانت الدنوباسة ولا تأكلوا يجون نياتنا أموالكم جدشون قبين خيسا بينكم جدو تيسان التنياتنا جمات بالباطل جدشون بلا شتي akkanumatti bakka walirraa nyaatina karaa maletti jechuudha. Kana jechuun maal jechuume qabeenya namaa tokko falmiidhaan afaan jabaachuudhaan hin fudhatinaa jechuudha. Inumaa walumaa galattu maal jechuu deema haqarran jiru odoo beektuun falamin jechuu waan namaa fudhachuudhaaf. Walaa taakuluu nyaatina amwaalakum qabeenya keessanii beeynakum jidduu teessanitti bilbaaxili bilaashitti karaa maletti jechuudha. Yoo abbaan isinii kenne malee jechuuma. fakkeenyaaf amma ani afaaniin jabaadha akkaan itti falamuun beekaa waa'ee seeraatiin beekaati qabeenya namaatiin namarraa fudhadha jetteen deemin jechuudha. Watudluu biya qabeenya keessan saniis hin geessinaa jemmaas hin kenninaa ila lukkaamii gara heera murtootaatti jechuudha. Gara abbootii seeraatti hin geessinaa je litaakuluu jechuun akka nyaattaniif yaa akka fudhattaniif fariiqa min amwaalinnaasi garii horii namaarraa ta'e akka fudhattaniif jecha gumboo abbootii seeraatti hin geessinaadha. Maal jechuuf deemaree marabbiin murtiin manni murtiidhaa sii godhu qabeenya namaa tokko halaal siin godhu jechuudha. Murtiin qaadiin godhu murtiin abbaan seeraa kennu waan haraam takka sirratti waan silaa sirratti duraan haraam ta'ee jiru halaal sii deebisuu hin dandeessu jechuudha. barkun waraqaan itti qaba hanqafeeti jechaa ooltus abbichi murteesse sun ammoo akka sila rabbiin jeesanitti yoo murteessu ta'e inni sawaabatti qaba ati immoo karaa malee deemtee qabeenya namaa fudhattee itti diloo isa jechuudha. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaami ani waan afaan keessanirraa ba'u laaleetiif tokkoo keessaniif murteessa je tokkoon keessan tokkorra falamaa beekuun mala ansan laaleetiif murteessa namni qabeenya obboleessa isaan isaa mure wanni nana isaa mure sun kutaa ibiddaati je akkam fudhanne jechuudha. Ergamaallee yoo murteesse qabeenyi namaa sun haraamumaa jechuuf deema jechuun magaa saniifuu mana murtiin naa kenne jettee fudhachuun dandeessu. Litaakulu jechuun akka nyaataniif jemmoo nyaata qofaaf yoo taate malee uffataaf yoo taate dhugaatiif yoo taate manaan jaarachuuf yoo taate umaatii miti jechuun dandeenyu jechuudha. Watudluu biyaa ila lukkaamiin gumboo dhoorku jira. Horii sawwanni hukkaama geessitu maali litaakuluu fariiqanii dabare. Kana kenniteeti isa saniif gumboo kennitee jechuudha. Eega isaaf rishwaa kennite booda inni maal sii murteessadee garagalee qabeenya namaa san sii murteessaa jechuudha. Akkasin hojjetina jechuuf deema. bihaa hoggaa jiru amwaalakum sanit deebi'a bihaan kun. Kanamtichi mormee fudhataa jiruufi gumboon garagara jirti. Qabeenya namaarraa fuutanii mana murtiitiif hin geessinaa jechuutti jiru innummaanu. Qabeenyuma kee kasilaasii halaalii kan abbaa feeteef kennuu dandeessu san mana murtii geessitee gumboo kennitee qabeenya namaatiin hin fudhatinii jechuudha. Wani namni ittiin qabeenya namaa fudhachuu danda'u waa meeqa? Falmiidhaanis fudhachuu ni danda'a. Qabeenyuma isaa kana kennee gumboo kenneetis fudhachuu ni danda'a. Saniifuu miinsii cufaa waraam godhuu jira jechuudha rabbiin. Sii galee? Gaafa falmaa eegalte sii gala. Qabeenya fi baafachuuf gumboo yoo kennanoo jechuudha. Amma asittuu illaa fide jechuudha. Litaakuluu je
qabeenya namaa fudhachuuf jecha je kee fudhachuuf yoo kennite maal jechuuf deema mafhumni isaa jechuudha ulamaa'onni illee asirratti maal jedhan namni tokko fakkeenyaaf afaan sirra jabaatee yoo qabeenya kee sirraa fudhate qabeenyuma keessan fudhachuudhaaf ati gumboo kennitee fudhachuu ni dandeessa haqa keeti jechuudha yoo humnaan fudhachuu dandeessa immoo haala wasaalan man qutila duuna maali fawwa shahiidun ekkasiga humna qabaatee yoo deemtee fudhatte uma yoommaa karaa biraatiin harka lafa jalaatiin harkaan deemtee miilaan deemuu odoon ta'e miilaan harkaan deemtee yoo fudhattes ni dandeessa qabeenya kee hanqateetti jechuun kanamaa fudhachuu hin dandeessu yeroo san ayyee aywa deebi'een niyyata jechuun deebi'een niyyata maasii ichuma booda gaa matumaanuu ibaadaa dhiisuun hin jirtu jechuudha balleeyse jeemma eega takkitti dogoggora seenetti itikaafa isaa deebi'een niyyata jechuudha jalqaba immoo yoo qurna niyyatee seene guyyaa 10 itikaafaan taajee yoo seene asiin bahuudhaan qurni isaa sun badee hanqummaan hafe kun akka isan dabarre yoo guyyaa 3 hafes guyyaa 3 niyyata jechuudha ati itikaafa gidee teessu kamitti haa turfe qurna guutuu niyyattamoo yeruma ol seentetti niyatta sullachuutu ni dandeessa qurna guutuu walirra dhaabdee niyyachuutu ni dandeessa jechuudha yeroo san ammoo waan jajjabduuf malee gabba'uun qabdu kana jettee waan irraafiinsi hin jirre jechuu fakkeenyaaf amma shintibeetii faa dhaquuf nyaata faa nama sii fidu dhabdee nyaata fudhachuudhaaf fayyadamni faa si jiraatee haakama faa dhaquudhaaf yoo sanii gabbaate malee waan hin jirreef waan xixiqqoo faaf baateetuma deddeemuun sirrii miti itikaaf gidee teessu bootaa takka qofa teessa malee bakka cufan teessummaasiis masgida keessa mu'takafa hujamma gidee ergamaa rabbii dubbatu bootaa itikaaf asaaja bootaa beekamaa qaban jechuun machi keessa sharaafaatti jaarataniiti huccuufaatti hidhatanii beekamtee jirti jechuudha saniifuu itikaafni yoo yeruma ol seentee niyattee ni dandeessamma fakkeenyaaf halku tokko faa jettee yookiin guyyaa tokko faa jettee seentee achi booda maa guyyaan kun dhume maa deebitee niyachuus ni dandeessa ايوه اعتكافني ادو سومنا وجوان ديمو في جودا ارغمان عليه الصلاه والسلام قرن بودا خيسا اعتكاف تاو تورن جودا اعتكاف يرو بيرا خيسا دوغا ودما تانو بكما يرو تم جچو قرن باتي رمضان را قرن بودا تيچو خان ارغمان اعتكاف تاو دام بكمن سنيفو اعتكاف في باتي رمضان تناتي تو ادو ولين ديما جچوف اديت خنا دبته ايغله sanitti jirumma inni eega itikaafa seente booda warra keetitti daamuun qabdu jechuun inni raadorku jiru litaakulu jechuun akka fudhattanii fi fariiqan min amwaalin naase garii horii namaarraa ta'e bilismi diliidhaan akka fudhattaniif jecha waantum taalamuunaan odoo beeytanuutu karaa maleen jira aniin kun waan hin taaneen falamu jira osoo beeytanuu hin hojjetinaadha yoom beeyne oduuba ni beeytanii jechuuf deema beekumsa as kennee jira jechuudha yasaaluuna keechuun si gaafatan ati yaa ergama ani laillati baatii irraa si gaafatan ji'a irraa si gaafatan jechuudha ahillaa gizee jenne biqila isiidha jalqaba isiin amma ol baatu sani jechuudha isii jalqaba dhalattu sani jechuun matan baannu yasaaluuna keechuun si gaafatan ani laillati ammoo asitti wanni deemuuf guutuma baatii irraa gaafatan isaan ejjiini kun maaliif yeroo garii qallatee yeroo garii guddataatuma deemee eegan ammaasis deebi'ee maaliif qallata jalqaba hoggaa dhalatu qallaa dhalata odoo deemuutu guutama garagalee ammaatii gara dhumaatti qallata jechuun maaliif akkana taa'aa jaanii gaafata jechuun maayisaan quljeeti yaa ergamaa kiyya hiya jechuun baatummaan tunuu jiinummaan wanni godhameefiya mawaaqiitu linnaasi jechuun yeroo namaati waan namnitti yeroo beekatu qaaxaroo namaati jechuudha fakkeenyaaf amma mawaaqiitu jechuun qaaxaroodha linnaasi jechuun namaaf qaaxaroo waan namnitti qaaxaroo fi eeggatuuni jechuudha fakkeenyaaf amma jaartiin iddaa jirtu isa kanaan lakkaawwachuu dandeessi
jiini ammaati yerooleen jirus jechuudha ji'a kanaan lakkaa'amuu danda'a amma gaafii fi deebisaa waliin galle bakka kanatti jechuudha usuluuba lakiim jaaniini jarri gaafii bu'aan qabne gaafannaan sanirra maaliif jiini yeroo garii xiqqaatee yeroo garii guddataa odoon ta'in wanni isin gaafachuu qabdan maali maa faayidatul ahillati jechuudha maali bu'aan ji'aa jechuudha jiinummaanuu bu'aan inni qabu maali jechuu inni isin gaafachuu qabdan saniifuu deebisaa bareedduu gaafii illeen duran dabrin san deebiseef jechuudha rabbiin saniifuu edaayuu wallaalaan gaafii akka malee gaafate deebisaan ati deebiftu deebisaa bareedduu isaa deebisuudha qulji hiya mawaaqiitu linnaasi jiini sun yookiin baatiin tuni mawaaqiitu linnaasi jechuun yeroo namaati waan namni ittiin qaaxaroo eeggatu jechuudha walajji jechuun yeroo wajjiidhaati eema baatii yookiin ji'a kanaani baatiin hajjiitiis beekamti jechuudha amma fakkeenyaaf baatiin hajjiidha shawwaal zulqaadaa fi zulijjaa jechuudha saniifuu ji'a kanaani beekatan hajjiidhaas jechuudha akkasuma qaaxaroolee biraatis itii sanaan lakkaawwatanii faayidaan isiidha kana waleeysal birru jechuun toltuun hin taane leeysal birra jechi gaditti kadimi mee muddasir leeysal birra gidee jee khabara ismii dura dabarsee fide atitti immoo ismuma khabara dura fide jechuudha fassaariin gaafata ichi fassarree fi taasii tan akkamitti mee mataa adda qabuu dandeenya afaan oromootiin maysuu dandeenya leeysal birra jennaan toltuu miti jenne maareen antu walluu wujuhakum leysa antu walluu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi al-birra jechuun sulsila kadimi toltuu miti fuula keeysan qarabaa fi okhilixaa garagalchuun toltuu miti jechuudha amma asit dhufe immoo waleeysal birru toltummaan hin taane jechuuf deema jechuudha saniifuu ismiidhamma kuni waleeysal birru jechuun toltuu hin taane jenneen fassarru jechuudha toltuu miti jenneen fassarru maal jenneen fassarra malee waleeysal birru nafsuhu jechuudha toltummaan jaan sunuu miti jechuudha bi'antaatul buyuuta mana keessanitti galuu sanii miti toltuun jechuudha min zuhuriyaa jechuun gara duubaatiin duyda duubbeedhaan itti galuun toltuun mana keessan gara duubaatiin itti galuu sanii miti jechuudha waleeysal birru jechuun toltuun hin taane bi'antaatul buyuuta jechuun mana keessanitti galuu san hin taane min zuhuriyaa jechuun gara duubaatiin itti galuu sanii miti toltuun jechuudha maal irratti kana jeme isaaniitiitu maal godhuu turan hoggaa hajjii dhaqanii galan hulaa duratti gaafa dilii hojjenne tanaan hin seennu hulaa jijjiirrachuu qabna jaanii mana gara duubaatiin uran har'a hajii gale jaaniituma mana cabsanii achiin naqaa turanii sababaasanitti waa toltuu miti tanamaa irraa toltuu jettanii lakkoofsan jemma rabbiin waleeysal birru jechuun toltuudhaami toltuun hin taane bi'antaatul buyuuta mana keessanii galuu hin taane min zuhuriyaa jechuun gara duubaatiin itti galuu san hin taane toltuun maali duuba walaakinnal birra immoo toltuun garuu toltuu wanni jaamu manittaqaa jechuun birru manittaqaa jechuudha yookiin iimaanu manittaqaa jechuudha iimaana nama rabbi sodaatuu saniitiitu toltuu jaama malee kun waa toltuudhaa miti wanti isin hojjettanii toltuu jettanii lakkooytan waa sodaan rabbii keessa jiru ta'uu qabdi jechuudha rabbi sodaachuun hulaa mana keessan hulaa jijjiirrachuu miti jechuutu waa toltuudhaa miti waatul buyuuta aboo mana keessan dhaqaa min abwaabihaa jechuun ulumasiidhaatiin itti ol galaa hulaan jijjiirinaadha wattaqullaa rabbi sodaadhaa ammoo jechuudha gaafuma hulaa tanaan seentan sanuu rabbi sodaadhaa la'allakum tuflihuuna ni milkooytaniya akkitti milkii hirkattan sodaa rabbiitiiniya saniifuu attaqwaa haawunaa jechuun magaa sodaan haawunaa jechuun as keessa jirti malee hulaa jijjiiruu keessa sodaan hin jirtu jechuudha hulaa jijjiiruu keessa toltuun hin jirtu jechuudha saniifuu bakki sodaan irraa kaatu keessa malee gubbaa tanaa miti jechuuf deema waqaatiluu jechuun lola في سبيل الله قرار ربيتي جتلولا الذين يقاتلونكم ورأيتني لولايا دفاعا عن النفس يجوني في الراجي بسود أفجتش جتشودا
saniifuu nama isinii lolen dheeysinaa jechuudha. faman i'tadaa alaykum fa'ataduu alayhi bimisli maa tadaa alaykum jechuudha. nama daangaa isinit dabre irraa kafaladhaa je qixa inni isin godhe san irraa kafaladhaa agarsiisaa jemma. saniifuu isiin tunii fi aayanni sun waan takka dubbatu jirti. walaa ta'taduu jechuun daangaan dabrinaa je nama isiniin hin lolin fa'aan loltanii jechuudha. jalqaba isin lafaa kaatanii ummata lolaan hin eegalinaadha. inni aayanni tun shaaramtee jirti ja'an mufassirtoonni. maaliin shaaramte? faqtulul mushrikiina haysu wajadtumuhum. mushriktoota bakkuma gartanitti lolaadhaani. kuni jalqaba jechuudha gara duraati. eegana gara galeeti mushriktoota bakkuma gartanii lola. isaaniitiitu maali muslimtoota kabajuu dhiise jechuudha. isaanis bakkuma arkanii lollaan jechuudha. faqtulul mushrikiina kaaffatan kamaa yuqaatiluunakum kaaffaa jee jechuudha. isaanuu isinin lolanii lolaadhaan jechuuf deema jechuudha bakkuma gartanitti. saniifuu waan bakka masjidul haraamitti hin ta'in bakka biraatti lolaadhaan jemma. masjidul haraamuma sanuu yoo jalqaba isaan kaanii isinin lolan masjidul haraam keessa jirreessanii hin dhiisina. baatii kabajaa keessaas yoo isaan isinin lolan lolaadhaani. walaa ta'taduu jechuun daangaan dabrinaa jechuun nama isinin hin lolin hin loltanii. yookiin walaa ta'taduu daangaan dabrinaa jechuudha. dubartoota faan loltanii ijoollee faan manguddoo dulloomte tawaa takkallee isin godhutti hin jirre faan loltanii. akkasuma maasis warra addii walii seentanii jirtan faan loltanii jechuudha. inna allah rabbi laa yuhibbul mu'tadii warra daangaa dabran hin jaalatuuya. waqtuluhum isaaniin lola eeysu saqiftumuun bakkuma gartanitti isaaniin lola eega isaan isiniin lolayya. واخرجوهم jechuun isaan baafadhaa je min eeysu akhrajuukum biyya isaan isin baasanirraa baafadhaa hin dhiisinaadha. iddoo takkarraa yoo isaan isin ari'atanii turan bakka sanirraa ari'achuu qabdan malee isaanii kennitanii hin dhiisinaadha. waakhrijuuhum isaan baafadhaa min eeysu akhrajuukum yaa bakka isaan isin baasanirraa baafadhaa yeeyya. wal fitnatu ashaddu min alqatli jemma gaawlee. والفتنة يجون شركي داتيتو والفتنة يجون كفري داتيتو أشد أمتو دا من القتل أجيشا رجيا سنيفو شركين بيجا خيسا بلا تورا أجيشا تناتي تورا جرا هما عايزين فتني ملي لولا عايزين أكنا جتني إفدوبان ديبينا دا مالي جيشا لتكون كلمة الله هي العليا جيشي ربي سن وهن داو لكتاتوف لولا جيشو ديما يجو دا amma duuba bootaa isaan isin baafatanii irraa baafadhaan dhiisinaadha. wal fitnatu takkaas maal jechuu dandeenya? fitnaan kun shirkii yookiin kufrii jennee fassaruu dandeenya. takkaas wal fitnatu muumina rakkisuudhaatiitu muslimtoota kaafirtoonni biyya qabatee rakkisuu saniitiitu yaa ashaddu jechuun hamtuudha jabduudha min alqatli ajjeechaarra jechuudha. adda muslimtoonni rakkifamee amantii fi jijjiiru dhumuudhaatii turra jira dhumaa jee jechuun rabbiin. walaa tuqaatiluun garuu isaanii lolinaa jee indal masjidil haraami masjida kabajamaa ta'e keessatti isaanii lolinaa akkanaa jettanii hattaa yuqaatiluukum fiihi yoo isaan achi keessatti isinii lolan malee illaa an yuqaatiluukum jechuudha. yoo isaan isinii lolan malee kanaa jettanii lolinaadhaani. naskii san asumattuutti akeekee jira akkam jettagaa. maal jemma yoo bakka biraatti immoo yoo isaan isin hin lolinis loluunii ni dandeeysanii jechuu qubatti laatee jira jechuudha. fa'in qaataluukum yoo isaan isin hin lolan achitti faqtuluuhum isaaniin lolaaya. kazaalika jechuun akkana je jazaa'ul kaafiriina galanni kaafirtoota akkana je kunoo. kaafirtoonni yoo isaan namaan lolan hanqa isaan si godhan san irraa kafalachuu jechuu galanni isaanii. jala godhatanii bulina akkana jettanii jechuudha. maal godhu isaan jala mataa qaqqabatan jemma rabbiin. kazaalika jechuun akkana jazaa'ul kaafiriina galanni kaafirtoota akkana. fa'inin ta'uu jechuun abaduummoo yoo dhoorkaman maalirraa isinii loluurraa yoo dhoorkamanii amanan. fa'inin ta'uu jechuun kufriirraa yoo dhaabbatan isaan jechuudha. فإن الله ربي غفور رحيم إساني فرارا مادا إساني رحمة قدادا يا سنيفو يو كفري را ديبي أني دور كمان جيشو موني ديمو
وقاتلوا مسان اللولا موجزي لولتن حتى لا تكون فتنة كي جتشوف دي ماما كي لا تكون يجون أكن أركم نيف لولا حتى أنتم معنا كي لا تجتشودا حتى لا تكون أكن أركم نيف لولا فتنة جتشون شركين أكن أركم نيف الدنيا رتيجتشودا إذا وني لولتنيف نيان تيسن شركي دبمسيسو كفري دبمسيسو سنيفو نموت ربي قدتي قبر من كان هم بسو رافجتش جتشودا توحيد رافجتش لولا يجمعين ويكون الدين ويكون عبادنا كتوب لولا لله رب مقفا فكتوب لولا واني براتا كلنا كان قبر منيف لولا وقالوا لتن جينو ما تيتن فاقر صوفي متي قل كايو خينيفي قيمي إيكي جدو تيسن جرتو قفا بدون تين جتشودا واني سلولتنين مال توق أبدي شركين أكن أركمني مؤمن تو تركزون أكن جيراني مسلم تو تركزون أكن جيراني فلولا دا فإن انتهوا جيتشو يويسان دور كمان إسنين لولو رايو دابتن فلا أدوانا ولي تلاتم ما يخيدين ما ننجرتو إلا على الظالمين نما ميدرت مالي جيتشورا يويسان سميد أمالي إلو لناداني فرمت أخيق الجرة فإن انتهوا جيتشو يويسان دور كمان كفري راجي شركي رايو إسان دابتني أمنتي فدتن فلا أدوانا يجون تلاتم ما ننجرهو إلا على الظالمين كافر توترت مليجروه أشار لرام باتين كبجادة بمفاساتي لولوني دن دياي جتما كسمي بمفاساتي ما أكيد لولو دن دو جتشودا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال جي أسرّا خاتم لي أكنو مجل قبل فاقاتي أنكم مجرو سنو دام سوف ديم تيجو أتما أتمان بيشتين غند غيتا وقام لفاقاتي لولتي مال تو ديم تري توكو جاكي خوشيفنان وانتم مانو چي دابتي نمني برا خسلالة اللين وليد آبتو ديم يجو دا أكا كسنتاني مال تو قبل يجو دورا جارميني جراچو قبل يجو دا مسلم توتا جلولا رت خاصون جراچو قب جيچو دمقني جراچو قبا امته دمبيچته كاتمله اكنو مجل قبل فاقاته تما ارم لفاقاته برو دبمت مالي مي فايدان اكثر وان ديرتو تك وان بلو تك وجچو قبدا جيچودا اشار لرام يچون باتين كبجادا بشاري لرام يجون باتو مخبجا خيسا غلطة غلفمتي باتي كبجادا بشاري لرام يجون باتو مخبجا خيسا غلطة غلفمتي ملي باتي كبجاتون هاباتو جاني ونتان انجرتو يجودا باتي كبجادا باتي افور يجوما ساجي ولتي انتي تكمو خفا جرتي يجودا مي اسين سنتمي مي باتي كبجا لكاوتي رجبة ذو القعدة ذو الحجة محرم يجورا ثانيفهما باتي نمنو خيسة جرتم مالي ذو القعدة دا باتي خبجاتي ثم باتي خبجا خيسة جرا إلولينا تغادا با أشار الحرام يجون باتي خبجادا بالشار الحرام يجورا باتو مخبجا خيسة لولمتي جان إسو مثلا خيسة غلطة غلطة مالين ديفتو يجري شكاية يجوما والرماتو قصاصون خبجان غملماني جچودا يو إسان خبجان خبجة مالي يو إسان إن خبجين أتيس واني خبجون جيرتو والرماتو قصاصون خبجان سلچوتو والقطايا أكما إسان رت خبجون درقماتي إسان رتس خبجون درقما باتي تنا يو إسان إن خبجين إسانيس إن خبجين إسان هندتو والقطايا جمّا فمن اعتدى عليكم نما إسان رت دانغا دبري تلاتم ما إسان رت هجته فاتدوا عليه أبو إسان إسان رت إرّا خفلت داجي مغا فاتدوا عليه جتون إرّا خفلت داجي بمثل ما تدى عليكم كتا إسان سميد أنسان إرّا خفلت دا أجبران دبرسين آجيشوف ديميشو مغا واتقوا الله رب صداد واعلموا بيقا أن الله مع المتقين ربي ورميس صداته وجين جرا بيقايا أكتم ماتيس وانفقوا جي غرغلي جيشورا
isa oliitiin wal jala deemu jira bare sayra dhaabbateeti fa'aatti fidee bare nummaanu fa'aattiin duraanu maal wal qabsiisaa deemu jirti haasawa duraan haasawamaa jiruu fi kabooda dhufu wal qabsiisu jirti eeyyeen baatiin kabajaa baatuma kabajaa keessa galata galfamti abadummoo gusumaa maal ta'uu qabdi jechuudha qixuma isaan isin godhan sani malee chi ol kuchisuun qabdanii jechuuf deemachuma irrattu dubbiin deemu jirti jechuun mallee ايوه رمضان باتي خبجا سن هنداوني چالا بريمي انما ولولي باتي رمضان خيسا بيتمان الدنيا تنو إرغدو مسلمتوني غافني بيفودت باتما رمضان خيسا يچودا تنيفو باتمان جهاداتو باتي رمضان تيچما باتي خبجا خيسا گلچته لولو كودم تات خيرين غدو رمضان خيسا وان جرتو تنيفو باتي رمضان باتي خيسا لولون دوركمتو سني متي يچودا تون خبجا يچون بر isi khaysa wallolun haram jechuudha baati afran san keessa lola dhaabuudhaatiitu dirqama jechuudha isi san keessa lolan inuma deemee namni baqaatti qophaa'ee faa deebuu qabu malee isi san keessa loluun hin jiru jechuudha kabajaa jechuun sanimma kasini ramadaanni oo maaliif lolamaa jettaatiin maasiisi ramadaana kana keessa muslimtoonni yoo lafaa kaanii harka isaaniitii fi qaamaan loluu baatanillee du'aaidhaan ittuma jiran sudeessi dhageeffattees Wakaga sanifu bati ramadana batuma jihada teechisummanu bati khaysa muslimtonni rabbitti waan fedhu sanimatu amma fati makka bati ramadana khaysa jechuudha inuma bati ramadana kana khaysa biyyota gurguddoo qabatanii turan jechu muslimtonni sanifu bati khabajatan kaysan galu deemi waan fiqu kennada fi sabilillahi qara rabbiitiif kenna maasisi wala tulqu biaydikum jechuuni lubbuu teessanin darbinaadha ila taalukati jechuun halaakatti ila taalukati jechuun gaaga'amatti darbinaa jechuun lubbuu teessan lola dhiiftanii jechuudhamma saniifuu hin lolinaa jechuuf hin deemu jechuun rabbiin asirratti waan fiquu kennadhaa je fi sabiilillaahi qaraa rabbiitiif qabeenya keessan kennadhaa baasaa jemma walaa tulquu jechuun hin darbinaadha bi'eeydiikum jechuun lubbuu teessan ila taalukati halaakatti darbinaa lola dhiiftanii qabeenya keessan baasuu dhiiftanii jihaadarraa haftanii sababa sanitti lubbuu teessan halaakatti darbinaa ummanni aduwwii teessanii yoo isin qabate mirga keessan isin dhiiba amantii teessan hojjechuu isin ittiin dhiisu saniifuu lubbuu teessan halaakatti darbinaadha sababiin isin tun itti buute sababaa jarri warra madiinaadha muslimtoonni yookiin wataaddarii lolaa warri amantii tanaaf dhaabbate baay'ate nuti gallee yoonii fidachii teenya hojjanne yoo qabeenya keenya kunuunfanne jennaan rabbiin maal jeen waan fiquu je qabeenyallee dhugaa qabaadhaatuma kennadhaa maasiisi lola dhiiftanii immoo jihaada dhiiftanii galtanii lubbuu teessan halaakatti darbinaadha kana jechuun jihaada deemuudhaatiitu lubbuu halaakuudha jechuu miti jihaada dhiisuudhaatiitu lubbuu halaakuudha jaan jechuun magaa واسنو تلتو وجدا إن الله يحب المحسنين ربي ورما تلتو وجتني جالتا يا واتم الحج والعمرة لله حج سي عمرة داس غوتا لله جچو رب ما جچ غوتا يا اما تتي ربي جل قبواي رمضان دبتا دو جچودا رمضان دبته جدو تنتمو واي جيادا دربي جچماس جياد اللي اسوي غرغلي ماسي سي حجي تي انس جچودا jarri kunundinu amantii teenya keessatti bakka guddoo ka qaban garsiisuudhaaf jecha rabbii wal faana dubbate jechuudha waatiin mulajja wal umrata hajjiidhaa fi umraadhaas guutaa lillaahi rabbumaaf jecha guutaa karattiin dhaabinaadha eega eegaltanii numa fixaa jayyaa akka yeroo ammaa kanatti yoo fudhanne aduwwiin diinii kana fakkeenyaaf yoo daangaa darbanii jiran yoo sanarratti fuuldura dhaabbannee kan irratti mormine نهيدو دندان يوكين دانو دندان أيوة كن ولا تلقوا بأيديكم سيركم جنيكم إلى التعلقات مرجع خيسان فالمتنا هاي شوف ده مريوجس قالوا إنهم ما نجي جوانتين أبدو مال قدو قبض على البخداتون لولي درانو مالي توف تارجي شورا
atis dirree deemuun qabdu duuja dirree keeyse waan ati balleessu jirtu odoo namni si arkuu deemuun qabdu kara biraatiin deemuu qabda jechuudha akka isaan firraa quban qabne saniifu tooftaan jiraachuu qabdi malee kana jechuun mirga keenfalmatiin jechuu mitimma walaa tulquu bi'aydiikum ila taalukatiin roorrifamtee hin jiraatin jechuun sun jiruudhaa mitiinuma jiruun roorrifamtee jiraattu jiruun amantii ta'e hojjechuu sittiin dhiifne tuni waa jiruu miti jechuun sodaadha malee sun kun ijeenummaa miti jechuudha beekumsaati mitimmaatiif kana sanaf fassaruun qabnu mitimma fainuu sirtum jechuun yoo dhoorkamtan ammoo wanni nama dhoorku waan baay'ee jira dhukkubaan akkasuma maasis aduwwiidhaa yoo dhoorkamtayyaa famasteeysara minalad jechuun faaleekum isin irratti ni jira masteeysara jechuun waan isinii laafeetiitu isinirra jira je minalad jechuun wareegarraa waan qabaattan qixa dandeetii teeysaniitiin feetan horii feetan re'ee feetan gaala jechuudha kani qabdan kafaluutiitu isinirra jira walaa taaliquu ruusakum mataa keeysan hin addatin ammooya hatta yabluga ladyu hanqa wareegni sun ga'utti mahillahu bootaa saasan hanqa ga'utti marifeensa keeysan hin addatinaadha mee bootaan isaa eeysa summa mahilluhaa ilal beeytil atiik jee bootaa wareegnitti qalamu eeysa mana dullacha san bira jechuudha minatti qalamuu qaba jechuun magaa asitti sama yeroo dhoorkamne bootaa wareegaa eeysa bakkumatti dhoorkamne san jechuun odoo deemtumma karatti fakkeenyaaf yoo cabte yoo odoo deemtuu aduwwiin si dhoorkite bakkitti ati gatteesee rifeensa addattee wareega gorraatu bakkumatti dhoorkamte sanii yommoo nagayaan kadha ixan taate humaa gana fiduu taasanii gaamma walaa taaliquu ruusakum mataa keeysan hin addatinaa rifeensa keeysan attaablu qaladiyoo hanqa wareegni ga'usseeya mahillahu jechuun bakka isaa jechuudha meemma fakkeenyaaf namni mataan isaa moluu ta'e jechuu malaaxaan akkam godhamee meekamtaa rifeensa hin addatinaa inni rifeensa ammoo rabbiin rifeensa jenne barasitti walaa taaliquu ru'uusakum jemma mataa keeysan hin addatinaa jechuudha kamataa malaaxaatis akkanumatti ilaala aduu asirra oofa jechuuf deema bar ankuma dandeessu rabbi gaata kagurra jala jirtu ankuma san faman kaana namni ta'e moominkum isin irraa mariidan dhukkubsataa ka ta'e oobii adan jechuun takkaa rakkinni itti jiru mirraasii mataa isaatti kan rakkinni jiru mataadhaatiitu madaawayaa jennu yookiin mataa kanatti injiraaniin itti jiraa jennu yookiin injijiidhaatiitu itti jiraa jennu jechuudha fafidiyatun jechuun kafaltii isarra jira mee wanni kafalu sun maali min siyaamin jechuun soomanarraa kan ta'e jechuu kafaltiin sun guyyaa sadi soomana o sadaqatin takkaayis miskiina nyaachisuu karraa kate miskiina jahajayyaa cufa miskiinaati nisfu saa'in jechuudha qinaa sugudaati nyaachisaa jaan amma jechuudha kaniifuu suguda meeqa jechuudha suguda sadii kennata jechuudha inni deemnuuf oo nusukin jechuun takkaayis wareega gorra warraaya oo intun amma takyiiri jaara jaan filanna jara kana keeysaa kanuma isaa laafe filataa jechuun magaa inni guyyaa sadi soomanuu ta'us yookiin miskiina jaanyaachisuu ta'us yookiin wareega gorra'uu ta'us jechuudha abaduu immoo laafaarraayi gara jabaadhaatti deemena fakkaata faayidaa amintum jechuun hoggaa nagayaan dhayxan yooniifi nagaya taatanii biitti teessan biyya nagayaa taate faman tamatta'a bil umrati je namtichi jijjiire ayyaadha faman tamatta'a namni qananee je bil umrati jechuun umraa hojjechuudhaan ilala jechuun hanqa yeroon hajjiidhaa geessutti jechuudha tamattu'a jechuun maal jechuudha mee gosoota hidhannaadhaarraa tokkummaa inni tamattu'a inni ja'u hajjii fi umraa walitti qindeessuunis tamattu'a ni jaamaa jaan hajjii hidhattee hajjii teessan fuutee umra jijjiiruunis tamattu'a ni jaama jechuudha baatuma hajjii keeysa umraa hidhattee asii dhayxee jechuudha eega umraa fixxee booda yeroon hajjii hoggaa geeyse achi hajjii lafaa kaasuunis guyyaa 8ffaa jechuudha dhugaa yeroo hajjii jechuu odoon ta'in guyyaan 8ffaa zulhijjaarraa hoggaa ga'ee hajjii lafaa kaasuunis tamattu'a jaamaa jaan tamattu inni beekamaan ammoo kamire tamattu inni beekamaan umraa dura hidhattee eegana garagaltee guyyaa 8 hajjii tee lafaa kaasuusanii faman tamatta'a jechuun namni qanane bil umrati jechuun umraa hojjechuudhaan ilala jechuun hanqa yeroon hajjiidhaa geessutti maaliif qananiu bashannanuu maa jenna duuba eegasiifu
Saniifuu umraan tun daftee hojjetamti. Sila hajjii taate yeroon hajjii waan dheertuu taateef jidduu tanatti waa hedduudhaatiitu isarratti haraam ta'a jechuudha. Umraa dafee fixee as garagaleetuma waan fedhe hojjechuu danda'a waan hoggaa isaaf halaali. Hajjiidhaan isarratti haraam ta'a isarra jira. Faman lam yajid namni wareegan harkatiin fasiyaamu salaasati ayyaamin guyyaa sadi soomanuudhaatiitu isarra jira. Sila hajji jechuun dhugaadha. Hajjii keessatti guyyaa sadi soomanuudhaatiitu isarra jira. Ayyaamu tashriiqii sadee soomanuu ni danda'a jechuuf deema jechuudha. Wasabaatiin ammoo torba soomanuudhaatiitu isarra jira. Izaa rajaatumiin hoggaa dachaatan gara mana keessanii tilka isintu walirratti sadiida'aa torba walirratti asharatun kaamilatun jechuun 10 guutuudha. Saniifuu guyyaa 10 soomanuudhaatiitu isarra jira namni tamattu'a hojjete jechuudha. Isin sun yakka jechuudhaare waan kana godhuu qaba tanaa wajji deemti jechuudha. Zaalika jechuun tamattu'ini kun zaalikaan eenyu deebi'a tamattu'a deebi'a jechuudha. Zaalika jechuun baatii hajjii keessa umraa hidhattee hajjiitti dhiiftee hoggaa guyyaan 8 gahe hajjii lafaa fuudhuun sun liman lam yakun ahlu waadil masjidil haraam jechuun nama maatiin isaa yookiin warri isaa masjidil haraam biran ta'iniifi jechuudha. Kunimmaa namoota biyya fagoodhaatiifi jechuudha. Warri makkaa carraa kanan qabu jechuuf deema jechuudha. Nama warri isaa diril masjidil haraami dhiyoo masjidil haraam hin ta'iniifi wata ammoo zaalika wareega gorra'uun jaaniif anuu fassaran gaafa dura. Isii sammeeniin barbaada shariirratti nagarre immoo waan san. Zaalika wareega gorra'uun liman lam yakun ahlu waadil masjidil haraam nama warri isaa masjidil haraam biran ta'ini. Tanarra mee tarma jalqabaa saniif dhiisimma. Wattaqullaa rabbi sodaadha. Wa'lamuu beeka anna Allah shadiidul iqaabi. Rabbi qixaanni isaa jabaadha jechuu beeka. Hujii hojjettan keessatti sodaan rabbi jiraachuu qabdi.